Bakka garaagaraa teessanii sagantaa keenya hordofaa kan jirtan kabajamtoota daawwattoota keenyatiif dhaggeeffattoota keenya ashamaa akkam jirtu. Qophii addaa har'aa keessatti egaa keessummaa addaati kan qabannee dhiyaanne. Keessummaa addaa har'aa kana maaliif nu dhiyeessine jettanii iyyaafachaa nama turtanidha. Egaa kaan keessanii maqaadhaa itti moggaaftanii kan jirtanii bulloo maaliif callisee gurbaan diiman maaliif hin dhiyaanne kan jedhu nu gaafachaa turtan. Egaa har'aa qabannee dhiyaanneerra. Keessummaan keenya har'aa hundi keessanuu kan eegaa turtanii Jawaar Mohaammed. Jawaar Mohaammed ana dabalatee egaa waggaa lamaan booda kan karaa iskiriiniitiin wal arguuf deemnu. Egaa Jawaar Mohaammed baga nagaadhaan gara OMN'ttis akkasumas warra si eegaa jiruu fi karaa iskiriiniitiin baga dhiyaattee baga nagaan dhuftee anaa dhufuun jedha. Dayyani atii fi daawwattoonni OMN'is baga rabbi lubbuun jiraachisee walitti nu deebisee baga irraa baraartanii as geessanii baga walitti deebi'an jedha. Egaa daawwattoonni baay'een yookiin hordoftoonni baay'een namoonni baay'een maqaadhaas moggaasanii bulloo gurbaa diimaa jechaa turanii keessattuu yeroo mana hidhaa turtan keessatti sirbii bulloon mana hidhaa oolaa kan jedhu yerootti sirbametu ture. Egaa keessattuu bultii 40 yeroo nyaata lagattan sanatti yaaddoo guddaa ture uummata keenya biratti walumaa galatti namoonni dhimma kan hordofaa turan. Mee ka'umsa fi har'aayyuu kan jalqabnu turtiin mana hidhaa attam ture Jawaar Mohaammed? Turtiin mana hidhaa gaa duuti biyya wajjiin hirriba akkuma jedhani Oromoo kumaatamootatu hidhame. Kanaaf yeroo namni hedduu yeroo tokkotti hidhame keessatti waan hidhamneef waan addaati jechuu hin dandeenyu. Hiraariif dararaa obbolaan keenya jaallan keenya hedduun keessa dabaraniin waggaa wal bira qabnu kan keenya laafadha. Haa ta'u akkuma hidhamaa hundaatu maatii keetirraa adda baatee bilisummaa socho'uu, bilisummaa dubbachuu, bilisummaa namaa wal arguu sarbamtee taa'uun dhiibbaa guddaa namarraan godha. Haalli nageenyaatii fi haalli biyya keessa ture irraa wal qabatee maatiin keenya baay'eedha kan yaaddaa turanii kunuufis yaaddoo ture. Nama tokkoon gaa hidhaan dhiibbaaf miidhaa nurraan gaheera. Gama biraatiin garuu haala biyyi kun keessa dabre keessattuu wal waraansa biyyattiin tun keessa seente waggaa laallu tarii odoo hidhaa keessa jiraachuu baannee nus akkuma warroota biraa gara tokkoon haa taatu gara kaaniin harkifamnee lola kana keessa seennee harka keenya miira keenya maqaa keenya dhiigaan faaluu dandeenya jennee waan yaadnuu fi tarii akkuma namoonni hedduun waggaa dhufanii nu gaafatan keerumaa fi waanuma gaariif rabbi gara hidhaa isin geessee waa jechaa turani. Kanaaf keerumaaf jecha achi turre irratti fakkaata. Harki keenya maqaan keenya fi gochaaf jechi keenya wal waraansa fokkisaa san keessatti hirmaachuu dhabuu isaatiin hidhaa turuun san nu baraareera. Gara tokkoon gaa miidhaa gara kaaniin immoo nullee fayyadeera. Akkuma faranjiin jettu partly it was a blessing in disguise gaa wanni guddaan jala dabarree as geenye jirra. Jaallan keenya hedduun carraa kanan arganne nuyi garuu rabbiif galanni haa ga'u as geenye irra jechuudha. Gaariidha. Keessattuu yeroo bultii 40 nyaata lagattan sanaa namni sodaa guddaa keessa seenetu ture. Murtii hamaa cimaa akkasii akkamitti murteessan kan jedhutu gaafiin kakka'aati ture. Kana mee waan nu yaadachiiftoo jiraate gama biraatiin immoo yeroo mana hidhaa turtan uummatni ofii haamilee ofiitii kan jedhu tokkotu dhagahamaa ture. Haalli uummataas akkam ture? Kana lamaan mee walitti gabaabsitii nutti. Haalli lagannaa nyaataa sun mataa isaatti sagantaa dheeraa fi kitaaba dheeraa kan bahu waan ta'eef gara fuulduraa barreeffamaaniif kan dhiyeessinu ta'a. Haa ta'u garuu yeroo hidhamte tooftaan ati ittiin qabsaa'uu dandeessu, tooftaan ati ittiin dhiibbaa ittiin godhuu dandeessu hedduu murtaa'a. Tarkaanfiin ati fudhachuu dandeessu ofirratti
kanarraa kaanee haala biyyi sun itti deemaa jiru akkasumas haalli hidhamtoonni siyaasaa kun Gammachuu ayyaana dabalatee namoonni biraan haalli isaan qabiinsi isaanii yaaddeessaa waan tureef akkasumas immoo biyyattiin filannoo saniin wal qabatee gara hamaatti deemaa akka turte waan hubanneef kanarraa kaanee hamma dandeenyetti dhiibbaa uumuudhaaf jecha kan gara tarkaanfii sanitti seenne gaachi keessatti mootummaa qofa irratti osoo hin ta'in duratti illee dhiibbaa guddaa godhame beela osoo hin ta'in uummanni keenya kallattii hundaa dhufuudhaan dhiibbaa guddaan duratti godhee nageenya keenyaaf waan yaaddaa tureef lagannaa sana akka dhaabnuuf akka malee guyyaa mara dhufee xiqqaa guddaan abbaan amantii abbootiin gadaa warri bifa garaagaraatiin dhufanii dhiibbaa guddaan irratti godhaa turanii haala ulfaataa ture kan dhugaa yoo dubbanne kan nyaata dhabuun humna dhabnee laaffannee caalaa kan maatiin keenya uummanni keenya xiqqaa guddaan dhufee nutti wayiwaatu dhiibbaa guddaa godhan duraan ga'e haa ta'u gaa sanis irraa aannee. Gaariidha gaa ergammoo mana hidhaatii baatanii ni calliftanii kan jedhudha. Gama tokkoon mootummaatu akka isaan afaan qabatan akka isaan hin dubbanne akeekkachiise kan jedhu jira. Gama biraatiin immoo mana hidhaatti yeroo ba'anii mootummaa wajjiniin walii galuudhaan bahanii kan jedhutu jira. Kanarratti maal jettan? Nuyi egaa tinka namni hedduun hin beeknu fakkaata gaalli itti gadhiifamne gara dhuma ji'a muddeet irratti manguddoon dhufanii mootummaan haalduree tokko malee isin gadhiisuu barbaada. Nuun jaaniin egaa akkas taate nu duris jaalannee of hin hidhe mootummaan nu hidhe mootummaan yoo nu hidhe hidhamnee teenyaa yoo gadhiise immoo baanee uummata keenyatti makamna jenneeni haaluma kanaan torban lama akkas booda deebi'anii nu gallakkisanii. Haaldureen irra kaayame tokkollee hin jiru. Kan callifne fedhii keenyanii namni nu dirqisiises hin jiru. Sababni callifneef qabna. Agartee yeroo mana hidhaa keessa turretti waan baay'ee hubanne. Televiziyoona mootummaa laalla turre manni hidhaa Qaallitti televiziyoona qaba hidhamtoonni televiziyoona argatu. Televiziyoona sana waggaa laallu yeroo biyyattii wal waraansaamaa keessa seentetti namoonni silaa biyya tasgabbeessuu qaban namoonni silaa nagaa buusuu qaban namoonni silaa balaa waraanni qabu hir'isuu irra tattaafachuu qaban hayyoonni hogganoonni siyaasaa abbootiin amantii jaarsolii biyyaa warri jettuun bifa baay'ee nama qaaneessuu fi nama suukenneessuun waan lola hammeessaa garii isaanii afaan baafatanii duguggaa sanyii saba tokko irratti yeroo labsaa turanitti baay'ee nutti dhagahame baay'ee qaanuufne turre akka lammii biyya kanaatti. Inumaa Baqqalaa wajjin yeroo baay'ee haasofna turre taa'ii osoo hidhaa keessa jiraachuu baannee nullee akkuma jara kanaatitti salphannee waan biyya balleessu dubbanna turre jennee yaadaa turre akkasumas qabsaa'onni gameeyyii ta'anis kaayyoo kaleessa itti gadi ba'aniif kaayyoo kaleessa itti aarsaa meeqa kafalaniif irraanfachuudhaan waan osoo daa'imman kanarratti dhumanii osoo dargaggeessi biyya kanaa lola irratti lola hiikkaan qabne irratti dhumuu osoo qabeenyi biyyaa barbadaa'u gadi bayanii yeroo xurumbaa lolaa afuufan argaa turre baay'ee nutti dhagahame inumaahu akkuma reefsu hin jetti rabbi san jalaa nu baraarutti gammachuu qabna turre kanaaf tokko kanatti hedduu traumatize nu godhe jechuu wanni achirratti argaa turre wanni biraa yeroo san immoo hubanne hayyuun biyya kanaa hoggansi biyya kanaa hedduun keenya haasa'u malee wal dhaggeeffachaa akkan turre rakkooleen baay'ee mudatan sun osoo wal dhaggeeffachuun kan jiraatu taate hubannaa waloo uumuun waan danda'amuuf rakkooleen sun tarii hin ga'an jennee waan yaadneef yeroo baanetti wanni dursa kennuu fi barbaannu dhaggeeffachuudha kan jedhu sababoota biraas qabna wanni jallifneef sababni biraa fakkeenyaaf ummanni keenya waggaa lamaaf olola lolaatiin olola diigii cabsii balleessi barbadeessi jedhuun sammuunsaa weeraraa ture yeroo nuti baanisanitti haga tokko gama mootummaatiin fi gama murnoota biraatiin ololli lolaa lashjee haasaan nagaa dhufaa waan tureef ummanni keenya xiqqoo boqonnaa argatuu qaba dullee itti baanee daran miira isaa jeequun qabnu kaja'uudha jechuudha waliigalatti egaa dubbachuurra yeroo hiikamne sanitti anguma ammattis yoo ta'e uummata keenyaafis biyya keenyaafis mataa keenyaafis
tarii dubbachuurra dhaggeeffachuu wayya kan jedhudha. Wanni biraa immoo akkuma beektu yeroo hidhaa keessa teessu odeeffannoo gahaan argattu. Waan maatiin dhufee si himu, waan namni dhufee si gaafatu si himuu fi waan miidiyaa mootummaa irraa dhaggeeffattuun ala odeeffannoo gahaa qaamota garaagaraa irraan argattu. Hir'uudha jechuun odeeffannoo ati argattu. Odeeffannoo hir'uu irratti hundooftee yaada kennachuuf tarsiima baasuufis taatee kallattii qabsiisuuf baay'ee nama rakkisa. Yaadni ati dhiyeessitus falli ati dhiyeessitus kan hir'ate ta'a jechuudha odeeffannoo hir'uu irratti hundaa'ee waan deemuuf. Kanaaf mari'anneetuma akkuma beektu ganoonni keenya kanaafanis yeroo haasaa gabaabaa godhanii alatti bal'inaan haasa'uu irraa of qusachuudhaaf murteessine. Egaa haasa'uu dhabuu keenyan uummanni keenyaa fi biyyi keenyas sabni keenyas hin fayyadame jenneeti kan abdannu. Yeroo tokko tokko callisuunis ergaa guddaadha qaba. Silence can be a strategy sometimes. Kanaaf bifa saniin hordofaa turre. Dubbiin callisuu kun hedduu nama dubbisiisa nan beeka. Mammaasa gaafa ijoollee tokko na yaadachiisa. Yeroo ijoollee mammaasa tokko ture mammaasatti wani dhiyaatu. Gurbaatu intala fuudhee warra soddaa waggaa dhaqu. Hiriyoonni maatiin isaa yoo ati waggaa warra soddaa dhaqitu hin dubbatinii wanni as dubbattu hin bushaayaa nama muufachiisaa warra soddaa offeen dhugootaa hin muufachiiftaa jedhaniini. Kanaaf innis waggaa warra soddaa dhaqu soddaatitu mana jira. Dubbadhu haasa'ii jettiin hin haasa'uudha. Haasa'ii lakkii haasa'ii hin haasa'u maan haasofne lakkii barii warri keenya waggaa warra soddaa dhaqite hin haasa'ii naan jedhanii. Sababni isaas dubbiin ta'een bishooftii warra soddaa muufachiifta hin haasa'in naan jedhanii jennaan lakkii dubbiin ta'e natti mi'ooftii rabbi jee haasa'ii jetteen lakki sitti hafuun haasa'u jennaan lakki haasa'ii jettee reedhee jettee jedheen egaa haasa'ii jettee jedheeti waggaa gadi ilaalu daa'ima fadhiidoo jedhamtu jedhan daa'ima gara boodarra dhalattuu ka manatti hafee waggaa ijoolleen tun tiksee jabbii jala deemtu mana taa'ee waan argatu nyaatu kana jira akkuma kiyya kana jechuu warra dulloota jala taa'ee oduu fi waan nyaatu walitti haratu kana jira. Mataan isaatiif garaan isaa baay'ee guddata mucaa xiqqaa waggaa gallaalu kanaaf haasa'ii jettee reedhanii erga haasa'ii jettee ilmuma kana akkamitti dandeessee deettee jeenyaan kanaaf jaartiin rifattee qaanooftee dhuguma dubbiin ta'een bishoofti afaan narraa qabi jettee ofirraa gadi baafte jedhanii. Haasa'e jettanii erga haasa'e jettanii ni haaso'ina dubbiin teessaniin bishooftu jettanii nu adeemnaa malee. Meegaalee dhagaa callisuu kanaan wal qabatee kan biraa kan ka'aati jiru Jawaar Mohaammed fa'aa mootummaa wajjin hojjetaa kan jedhu jira. Dhuguma Jawaar Mohaammed mootummaa wajjin hojjetaa jira. Ani egaa miseensa paartii siyaasaati. Paartii seeraan galmaa'ee biyya kana keessa jiru. Paartii biyya kana keessatti lolli furmaata hin fidu jedhee amanaa ture. Kanallee lallabaa ture. Lola hanqisuudhaaf duula gooneen hidhaadhaaf mudannee ammas taanaan ejjannoon keenya biyya kanaaf lolli biyya mancaasuu diiguu malee bu'aan qabu jennee amanna. Kanarraa kan kaane namni dhaggeeffatu kan jiru taate mootummaa haa taatu riphee lolaa haa taatu lammii warra humnoota biyya alaa taatu ka ollaa haa taatu kamii wajjinuu haasa'uudhaaf fedhii qabna. Qaama kamiiyyuu mootummaa si hokkataa taate mootummaa biyya kana bulchuu imaamata isaa irratti adeemsa isaa irratti mormaatu turre waan mormaa turreef hidhaa buune. Garuu hogganoota mootummaa kanaanis taatu rakkoo dhuunfaa walirraa qabnu hin jiru. Wanni daangaa lafaa walitti dabarree wallolleen hin jiru waan dhuunfaa hin qabnu. Ilaalcha siyaasaa, ejjennoo siyaasaa, adeemsa siyaasaa fi dantaa saba keenyatti irratti kan wallolle yoo isaan sirraayanii araarri haa bu'u lolli hin barbaachisu biyya kana badii fi kasaararraa hanqifnu yoo kan jedhan taate waliin haasa'uudhaaf waliin dhiyaachuudhaaf qophiidha. Isaan qofa osoo hin ta'in qaama dhimmina laallata. Biyya kana balaa irra buute kanarraa nan hambisa. Hambisuudhaaf immoo isin wajjin haasa'uun isin wajjin mari'achuun faayidaa qaba jedhee kan dhufu kamiyyuu wajjin haasa'uudhaaf akka paartiittis akka hooggansaattis nuti qophiidha. Bifa kanaan jirra. Haga ammatti garuu mootummaan dhimma kanarratti sirnaan daniin ilaaf ilaamiin taa'ee rakkoo biyya kanaa furuudhaaf
fedhii qabatamaa agarsiisee nu gaafatee hin jiru. Gaafa nu gaafatanitti garuu nu yeroo kamiyyuu mootummaan yaada keenya yoo barbaadu taate furmaata qophii yoo ta'u taate dhaggeeffachuudhaaf yaada keenya dhiyeessuudhaaf qophiidha. Wanni nuti hin goone garuu irra deddeebinee hundattuu kan himaa jirru nuti qaama kamiituu taanee rakkoo biyya kanaa hammeessuu irratti dararaa saba kanaaf uummata kanarra gahu hammeessuu irratti qaama kamiyyuu wajjin hin taanu. Jannoon keenya warra of diffeenni gochuun barbaachisaa nutti fakkaatu sirna kaleessaas taate sirna amma jiru keessatti jannoon keenya sirriitti beekama. Murannoon keenya sirriitti beekama. Wanni masakamnuun wanni nu bitu yoo jiraate dantaa fi fedhii uummata keenyaa qofa. Dantaa fi fedhii uummata keenyaa gara fuulduraatti tarkaanfachiisuu irratti abbaa fedhii wajjin hojjechuudhaaf qophii kanarratti konfidensiidha qabna. Jaarmaa cimaa qabna. Hooggansa cimaa qabna. Ilaalcha sirriitti qabna. Ilaalcha jiddu galeessa ta'ee biyyaa fi saba kanaaf ta'u qabna. Kan ammoo kaleessa hoggaa jennu warri nuun dhagahin kareessa hoggaa jennu warri tarii mamii qabaatu har'a wanni nu jechaa turre sun qabatamaan waan mul'ateef wanni nuti dhiisaa marii wayya hoggaa jennu lolatti deemamee biyyuun kasaaraa seena jechaa turre warri nu dhaga'uu dhabanii har'a rakkoo kana keessa seenanii arganii jiranii. Kanaaf nuti abbaa fedhe wajjiinu jaarmaa Oromoo haa ta'u kan Oromoo ala haa ta'u abbaa fedhe wajjiinu teenyee mari'annee yaadaan injifannee mo'annee bahuudhaaf gahumsa qabna jennee waan amannuuf abbaa fedhe wajjin gateenyee mari'achuudhaaf qophiidha. Mee kanuma wal qabatee dhiyeenya kana gara Keeniyaa Naayiroobiitti imaltee mootummaa bakka bu'oota mootummaa biltsiginnaa garaagaraa wajjiniin akka mari'atamteedha kan dubbatamaati jiru. Kun hammam dhugaadha? Mootummaan biltsiginnaa Finfinnee jira. Anis Finfinneen jira. Mari'achuu akka barbaadu taate Keeniyaa dhaquun hin barbaachisu. Asumatti mari'achuu dandeenya. Keeniyaa kanan dhaqee dhimma dhuunfaatiin wal qabata. Kana atis beeyta. Yeroo achi turetti garuu dippiloomaatonni baay'een jaarmaaleen gargaarsaaf namoomaa biyya kanarratti hojjetan sababa lolaatiin achi godaananii jiranii. Carraa sanitti deemsa sanitti fayyadamee isaan dubbisuu odeeffannoo walitti qabachuu danda'ee jira. Akkuma siin jee hojii bal'aa ji'oota 5-6 eegan beekan hojjedhe uummata keenya ka biyya keessaa ka biyya alaa miidiyaatti baheen dubbatiin malee uummata hedduun dubbisaa ture. Akkasumas dippiloomaatota jaarmaalee gargaarsaa biyya kana keessa jiran mari'achiisuu irratti dhaggeeffachuu irratti hojii bal'aan godhe. Naayiroobii kan hin dhaqe dhimma dhuunfaatiin garuu carraa argadhetti namoota dubbisaan ture. Namoonni tarreeffaman sun tokkolleen achi hin turre. Garuu osoo carraan argame ilmaan Oromoo mooraa garaagaraa keessatti faca'anii jiran kan mootummaa keessas jiran ta'ee kan mootummaa ala jiran carraan argame bilchinni argame obsi jiraatee osoo bakka tokkotti walitti dhufnee caayaa takka jalatti walitti dhufnee rakkoo Oromoof Oromiyaa fi biyya kanaaf naannoo kanaaf furuu irratti waliin mari'achuun osoo danda'amu taate gammachuu isaa hin danda'u. Carraan akkasii argamnaan warra tarree duraa irratti hiriiru keessaa yaani gara fuulduraa carraan sun hin dhufa jeetiin abdii argadha. Oromoonni walitti dhufuu Oromoonni waliin haasa'uu kan jibbu sheexana qofa. Kanaaf ilmaa hawwamuu qaba, hawwatamuu qaba, deeggaramuu qaba, jajjabeeffamuu qaba. Haa ta'u haala amma keessa jirruu fi haala biyya kun keessa jiruun haalli namoonni ilaalcha garaagaraa jaarmee garaagaraa bakkee adda addaa jiran walitti dhufanii mari'achuudhaaf haalli mijoofne gara fuulduraa mijaajeetiin abdii qaba. Ammatti garuu Naayiroobii kan hin dhaqee hojii reefu siin jee dhimma dhuunfaatiin wal qabateeti. Gara fuulduraa Naayiroobiis haa taatu, Finfinnees haa taatu, Minisootaas haa taatu bakka hundattuu ilmaan saba kanaa, ilmaan uummata kanaa kan saba Oromoo qofa osoo hin ta'in ilmaan sabaaf sablammii biyya kanaa walitti dhufanii rakkoo qaban garaagarummaa qaban caayaa takka jalatti sirnaan taligamanii waliin mari'atanii ni furan jeetiin abdii qaba. Kanarratti akka paartittis akka nama tokkottis carraaqaa jirra jabaanees itti fufna. Gaariidhamee egaa Jawaar Mohaammed ati yeroo ammaa kana miseensa paartitii kan KFO'ti. Egaa yeroo miseensa ta'anii akka paartii sanaatti socho'utu jira. Bilisaan akka duraa sanatti socho'uun hafuun hin jiru ta'a.
Mee yeroo bilisaan kophaa kee sochootu moo yeroo akka paartiitti miseensa paartii taatee sochootu kamtu siif mijataadha? Egaa yeroo aktivistii taatu akka farda ala bulaati. Ala bula beekta. Fardi ala bulli ka sakaallaa hin qabne ka lugaama hin qabne bakka barbaade dheedee bakka barbaade bulu. Yeroo aktivistii turre akkas turre. Sun faayidaa mataa isaa qaba. Akka feenes socho'uudhaaf daangeffama tokko malee sochoonee hojii hojjechuudhaaf nu fayyadee jira. Paartiitti immoo hoggaa seentu akka farda abbaa qabuuti. Lugaamaaf sakaallaa qabda. Dallaa sitti tolfamu jira. Achi keessatti hojjettaa jechuudha. Lachuu bu'aa qaba jechuudha. Kanaaf kan farda ala bulaa sanis ture akka gaariitti itti fayyadamee sabas fayyadayeetii yaada. Boodarra immoo gara paartiitti seenee yeroon gara paartiitti seenu calliseetii miti mataa kiyyaanis hayyootaa fi uummataanis sirriitti mari'adheetini. Ce'umsoota gammaa godhaman ka 75, 74, 75, 91, 2018 keessatti sabni keenya shoora guddaa taphate warri jijjiirama barbaadu kan saba biraatis shoora guddaa taphate garuu yeroo maraahuu wanni hawwatamee fi wanni yaadame osoo hin taane yeroo ce'umsi karaarraa maqee faayidaan uummataa guutuutti hin eegamne agarra. Maaliif jennee hoggaa laallu yeroo mara wanni agarru humnoonni jijjiirama fiduu barbaadan qophaa'uu dhabuu keessattuu bifa jaarmayaatiin qophaa'uu dhabuu isaaniititu paawar baakii uumamaa yeroo kanatti abbuma itti qophaa'etu bakka san qabataa abbaan itti qophaa'e sun immoo dantaa sabaa osoo hin taane dantaa ofiitiin geggeessuu irratti deemaa jechuudha. Kanarraa ka'uun akka Oromoottis ta'ee akka humnoota biyya kanatti jijjiirama barbaadanitti sirna jijjiiruu qofa irratti osoo hin ta'in sirna bakka buusuu irratti fuulleffachuun baay'ee barbaachisaadha yaada yoo irraan ga'e. Kanaaf ammoo political party jaarmaya siyaasaa cimaa tokko kan Oromoof Oromiyaa fakkaatu kan hoggansaanis imaammataanis tarsiimoonis gahaa ta'e ijaaruun barbaachisaadha jennee irratti hojjetaa jirra. Yeroo baay'ee zamana Ihaadeegis yaadatti ammallee wanni akkasii sun bibbiqilaa jira. Injiru dhaabni biraa tokko injiru kan biyya bulchaa danda'u kan bakka bu'uu danda'u injiru paartiin kun yoo hoggansi kun yoo bu'ee banna bakka bu'uu danda'u injiru jaaminitti dhiyeessu wanni kun biyya uummata biyyaa irrattis dippiloomaasii irratti illee dhiibbaa qaba. Kana jijjiiruudhaaf jaarmaya cimaa paartii cimaa jaaruu barbaachisaadha jeetiin amanaa. Kanaaf ni gara paartii yaada kiyyatti dhiyaatu kan kaafaa'utti makame aktiviizummaa irraa gara rogeessarraa gara hoggansa siyaasaatti cehuun waan laafaa miti. Haa ta'u garuu kaafaa'uun baay'ee na laaffise. Akkuma beektu hoggansi paartii kanaa Profeesar Mararaa irraa kaasee warra baay'ee hubannaa qabanii warra nama madaqsuudhaaf nama guddisuudhaaf nama simachuudhaaf deemanii lugaama baay'ee sittiin cimsanii lugaama sitti laaffisuu sakaallallee xiqqooma sarara kaa'uu baay'ee sittiin cimsanii dallaa isaallee hin bal'isanii akkasumas immoo baqqalaa wajjii hoggaa hidhamtu immoo waan baay'ee agarta. Kanaaf kaafaa'uun akka gaariitti haala naa biyyeesse akka inni ce'umsa sanii ismuuz bifatee hin godhuuni. Ammatti uumaan jiru natti fakkaata gara siyaasatti waan uummanni guutuutti achi luuccaa jiru natti fakkaata. Gaariidha gara biraatti darbina. Waraana kaaba biyyattii keessatti adeemsifamee amma badii guddaa qaqqabsiise kana dursitee mormaati turte waraanni badii fida malee kan jedhu mormii guddaa dhageessisaati turte. Amma gaa waraanni inni gara kaabaa xinnoo lash jedheeti gara Oromiyaa keessatti waraanni banamee Oromiyaa keessatti waraanni adeemsifamaa jira. Oromiyaas haa ta'u walumaa galatti iddoo biraatti rakkoo uumameeti jiru. Bifa kanaan waraanaan furmaata argamsiisuun ni danda'ama kan jedhutu jira. Gama biraatiin immoo warra kaanitti duullee ebelu balleessinaa kan jedhutu jira. Bifa kanaan waraanni biyya tokkoofis haa ta'u walumaa gala Oromiyaadhaaf furmaata ta'a jetta gama keetiin kan attamitti xiinxalte? Waraanni rakkoo furuu akka hin dandeenye waraanan humni jilbiiffachuu danda'u yookiin immoo cabuu danda'u akka hin jirre waraanan humni olaantummaa isaa ilaalchi olaantummaa isaa fe'uu danda'u akka hin jirre ragaa biyya biraa yookiin immoo tiyoorii ilaaluu hin qabnu qabatamaan waan agarreedha.
biyya kana keessatti dhaloonni kun sirna mootummaa kanaa keessatti osoo itti wayii waannu, osoo kadhannu, osoo wanni meeqa itti himamu lolatti deemame rakkoo Tigraay wajjin uumame humnaan cabsine jedhamee itti deemame hin milkoofne humnoonni Tigraayis rakkoo garaagarummaa mootummaa federaalaa wajjin qaban humnaan furre jedhanii socho'anii sunis hin milkoofne jechuudha. Kanaaf sadarkaa amma biyyi kun irra jirutti hoggansi biyya kanaa gara adda addaatiin jiru kamiyyuu rakkoo siyaasaa jiru kana humnaan furre yoo kajan taate tarii loluma ofii waggaa lama keessa dabran kanaa'u ni irraanfatan yoo ta'e malee waan seenaatiin miti kaasaa jirru. Waan seenaa waggaa 20 dura yookiin immoo waggaa 30 waggaa 100tiin kaasaa jirru. Waan deeggadda ija keenyaan agarre warri immoo lola kana keessa ture qaamaan keessatti hirmaate waan ta'eef dhugatti hoggansi rakkoo biyya kanaa humnaaniin fura jedhee onnee isaarraa amanu waan jiru natti fakkaatu yoo jiraate akka fayyaan qabne qofadha jechuudha. Kanaaf rakkoon biyya kanaa furmaanni isaa lola ta'uu hin danda'u. It's too complicated. Biyyi kun uumama isiitirraa kaasee rakkoolee walirratti qarqabamaa, fe'amaa, dabalaa dhufan keessa waan jirtuuf rakkooleen kun taa'anii yoo carraa mariidhaaf kennamee kan godhamu taate malee hin furamanii. Keessattuu haala amma jirru kanaan biyyi kun loluu hin dandeessu. Biyyi kun this country cannot afford war anymore. Kana namni hubachuu danda'uudha qaba. Sababa lolaatiin diinagdeen biyyattii akka malee daaraa ta'ee jira. Gombisaa jalaan uratee jalaan yaasu ka gubbaa immoo ittiin guutamne sababa lola kanaatiin qoqqobbiin adda addaa irra kaa'ame waan ta'eef diinagdeen akka malee kollaapsu godhaa jira. Laaffataa deemaa jira. Yoo siyaasa iyyuu kan irraanfannee waa'ee nagaatii fi waa'ee dantaa uummataatu kan irraanfannu taate practically akka biyyaatti itti fufuu hin dandeenyu lolaan. Lola haga ammaa kasaaraa lola haga ammaa nurra gaheewu irraa dandamachuudhaaf gargaarsa faranjii bal'aa fi gargaarsa rabbiitti nu barbaachisa malee mataa keenyaan keessaa bahuu hin dandeenyu jechuudha. Kan kun osoo jiru immoo gara fuulduraa lola itti fufna jedhanii deemuun dogongora guddaadha. Kana hubachuudhaan lolli gama kaabaa gara nagaatti akka deemuuf tarkaanfileen suutallee yoo taate ji'oota dabran keessa fudhataman kan jajjabeeffamanii sirriidha. Mootummaan tarkaanfii sirriitti kan fudhate warri TPLF yoo taate tarkaanfii sirriitti kan fudhatanii jajjabeeffamuu qaba. Jajjabeeffamuu qaba qofa osoo hin taane gahaa miti saffisaan gara wal hubannaan lola dhaabuu kun gara furmaata siyaasaa fiduu irratti walii galuu irratti achi ce'uu danda'uudha qaba gama kaamaatiin. Garuu biyya kana lolli kan jiru kaaba qofa miti. Oromiyaa kallattii hedduudhaan Beenishaangul kibba keessa bakka garaagaraatitti ilmaan namaa guyyaarraa harcaa'aati kan jiranii. Waraanni mootummaa fi waraanni humnoota siyaasaa garaagaraa lola guddaa keessa kan jiranii. Kanaaf akkuma kaabatti godhame mootummaan falli kaabatti hin ta'in kibbattis ta'uu hin danda'u jechuudha. Rakkoo kaabatti uumame lolaan furuu yoo ka dadhabdaate ka kibbaa furuu hin dandeessu. Humni har'a xiqqaa jettuun boru guddateeti kan argamu jechuudha. Duuba deebinee yoo kalaalu taate Oromiyaa yeroo nuti wayiwaachaa turre waggaa 4 waggaa 3 irraa aanaalee muraasa lixa Oromiyaa ture kan lolli keessa ture har'a godinoota hedduu waliin gahee namoonni miliyoonotaan ta'u lakkaa'amu buqqa'ee lafti bal'aan osoo hin qotamin hafee hanqina nyaataa bifa adda addaatiin mudate irratti dabalataan ta'ee jira jechuudha. Kanaaf akkuma kan kaabaa godhe mootummaan gadi taa'ee humnoota Oromiyaa keessas ta'ee naannolee adda addaa keessa socho'an wajjin mari'atee lola dhaabuudhaan gara furmaata waliigalaatitti fidu malee gama lolaatiin deema jechuun mootummaafis biyyaafis saba keenyaafis kan fayyadu ta'ee natti mul'atu. Walumaa galatti Itoophiyaa keessatti rakkinni waraanaa yoo itti fufee rakkina guddaa fidaa biyya ollaatti itti hirmaachisaa kan jedhu dippiloomaasiidhaan kufaatitu dhufaa kan jedhu waa hedduu kaaftee turte too hin hidhamin dura warri si mormanis haa ta'u waa siyaasa atordoftu warri morman illee erga hidhamtee booda kaansaanii Jawaar yaalaw እውነት ነው ጀዋር ናፈቀን ጀዋር ማረን amma jechuutti gahani. Kanaaf kan Jawaar jedhe hundumtuu ta'e otoo yeroo sana dhaggeeffanne kan jedhanillee baay'inaan dhaga'amaatu ture. Waan fuulduratti ta'u kana attamitti raaguu dandeesse amma teessee lolaaltu immoo akkamitti
hubatta ilaalta Jawaar. Tarii warra Dabbayyii warra Sheek Huseenii warra Sayidaaboo irraa waan hin dhufeef taalaata. Lakkii ani hin raaqne itaan irra hin buufanne garuu ijoollummaa